Pireezidaantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afewerqii kaleessa dubbii dheeraa dhimma Itoophiyaa fi biyyoota ollaa irratti taasisanii jiru. Dhimma Itoophiyaa yeroo kaasan Itoophiyaa waliin waraanatti galuu hin barbaannu jedhan. Haa ta'u malee Itoophiyaa immoo deddeebisanii himatanii jiru. Itoophiyaan qophii waraanaaf taasisaa jirtu dhokfachuutiif jecha dhimmoota hedduutiin Eritiriyaa akka himattu kaasanii jiru. Yeroo darbe Itoophiyaan xalayaa gara UN'tti barreessiteen loltoonni Eritiriyaa daangaa Itoophiyaa keessa seenuun sarbama mirga namummaa akka raawwatan ibsitee ture. Isaayyaas Afewerqii garuu qophii waraanaaf taasisaa jirtu haguuguuf jecha Itoophiyaan xalayaa kana gara UN'tti barreessite jechuun himatanii jiru. Pireezidaant Isaayyaas Afewerqii daqiiqaa 30 ol dhimma waraana Sudaan irratti akkasumas ka Itoophiyaa dubbachuu irratti xumuran. Haa ta'u malee gama dippiloomaasiitiin hojii guddaan Eertiraan haga ammaatti hojjette hedduu hin mul'atu. Ofiyyuu gama dippiloomaasiitiin biyya addunyaa irratti cittee jirtu ta'uun ishee ni beekama. Isaayyaas Afewerqii dhimma misoomaa Eertiraa keessaa kaasuus hin dhiisne. Gama qonnaa, oomisha shankoraa fi akkasumas ijaarsa daandiiwwanii kaasanii ture. Haa ta'u malee Isaayyaas Afewerqii dhimma karooraa fi misooma Eertiraa yeroo kaasan waggaa 30 keessa waanuma tokko akka haasaa jiranii fi wantoota jalqabanis yeroo xumuran hedduu hin mul'atu jedhu. Kanneen itti dhiyeenyaan beekan ammas kan mara deebiin dubbataa jiru. Biyyi filannoo tokkollee hin gaggeessinee fi heera mootummaa malee gaggeeffamtu Eertiriyaan Igaadii fi Gamtaa Afrikaa keessaa baatee ture. Dhiyeenya garuu gara Igaadii fi Gamtaa Afrikaatti deebitee jirti. Haa ta'u malee hirmaannaan dippiloomaasii isheen taasistu ammayyuu baay'ee gadi aanaadha. Pireezidaantichi dhimmoota biroo kaasan keessaa tokko dhimma waraana Sudaanidha. Sudaan keessa waraanni waliinii erga jalqabee waggoota lakkoofsaa jira. Haa ta'u malee Pireezidaanti Isaayyaas Afewerqii Sudaan keessa kan deemaa jiru waraana waliinii osoo hin taane weeraradha jedhan. Kanaaf immoo kan isaan himatan mootummaa United Arab Emirates'dha. Mootummaan United Arab Emirates meeshaalee waraanaa paartilee warra mormituuf dhiyeessuun Sudaaniin akka jeeqaa jiranitti kaasan. Itti dabaluun United Arab Emirates Liibiyaa, Chaad, Central Afrikaatii haga South Sudaanitti rakkoon nageenya akka jiraatuuf biyya ishee adda durummaan hojjechaa jirtu akka taates ibsanii jiru. Biyyi seenaa guddoo qabduu fi Sheek bin Zaayidiin gaggeeffamtu haala akkasii keessa galuun ishee hedduu nama gaddisiisa jechuun Pireezidaant Isaayyaas Afewerqii himatanii jiru. Dhimma rakkoo walitti bu'insa Itoophiyaa keessaaf illee sababni guddoon tokko United Arab Emirates'dha jedhanii jiru. Pireezidaant Isaayyaas waraana Sudaan kana keessatti humna waraanaa Sudaan yookaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii akka deeggaran ibsanii garuu waraanichaaf sababa kan ta'u biyyoonni biroos akka jiran maqaa dheeranii jiru. Biyyoota baha Afrikaa keessatti rakkoo nageenya mudatee fi biyyoota Afrikaa kaan keessaafis rakkoo mudateef Ameerikaa, Faransaayii fi Israa'el sababa akka ta'an ibsanii jiru. Eertiraan ofii isheeyyuu biyyoota addunyaa irraatii adda cituun kan jiraattudha. Haa ta'u malee rakkoo biyyoota baha Afrikaa keessa mudateef gama dippiloomaasiitiin furuuf akka hojjetan Isaayyaas Afewerqii dubbatanii jiru. Ofii isaanii Eertiraan dhiyeenyatti hariiroo kan isheen qabduu fi Isaayyaas Afewerqiis akka fakkeenyaatti kan kaasan daawwannaa gara Xaaliyaanitti taasisan qofadha. Xaaliyaanii wajjiniitiin hariiroo gaarii akka qaban kaasuun isaa wajjin dhimmoota nageenyaa fi misooma irratti isinii hojjennaa jedhan. Dabalataan mootummaa Masrii wajjiniitiin hariiroo gaarii akka qaban ibsanii Masriin mootummaa Eertiraa cina dhaabbachuu akka qabdu ibsanii jiru. Keessumaa Itoophiyaan erga hulaa galaanaa argachuuf gaaffii kaasuu jalqabdee hariiroon Masrii fi Eertiraa akkaan dabalee jira. Akkuma beekamu Masriin Itoophiyaa wajjiniitiin dhimma hidha guddichaa irratti walitti bu'insa qabdi. Eertiraan immoo gaaffii Itoophiyaan hulaa galaanaa kaaste kanaaf jecha michummaa Masrii fi akkasumas kan Somaaliyaa cimsattee jirti. Kanarraa ka'uun Pireezidaant Isaayyaas Afewerqiis mootummaa Masrii wajjiniitiin hariiroo cimaa akka qabanii fi dhimmoota siyaasa dinagdee irratti wajjin akka hojjetanis ibsanii jiru. Dhiyeenya immoo muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu akkaan dabalee jira. Itoophiyaan hulaa galaanaadha kan isheen gaafatte. Mootummaan Eertiraa garuu hidhattoota kan akka faannoo Itoophiyaa keessa jiran wajjin ta'uun nageenya Itoophiyaa jeequuf hojjetaa akka jiru mootummaan Itoophiyaas himatee jira. Qaamoleen mootummaa Itoophiyaa morman Eertiraa wajjin hiriiruun nageenya biyyattii jeeqaa akka jiran irra deddeebiin mootummaan ibsee jira. Haa ta'u malee Isaayyaas Afewerqii Itoophiyaa wajjiniitiif waraanatti hin seennu. Kan seennu yoo ta'e garuu waraanicha dhaabuun ulfaata waanta ta'eef gamanumaan dhaabuuf hojjechuun gaariidha jedhanii jiru. Mootummaan badhaadhinaa akka hojjetu yoo ta'e dhimmoota keessoo irratti xiyyeeffachuu fi dursa kennuufii qabu hedduutu jira jedhan Pireezidaant Isaayyaas Afewerqii.